Shaashamannii ganda duwwaa 5 keessatti kan argamu mana G pilaasii yookiin gamoo ofirraa qabu kaaree 200 irratti kan ijaarame mana Adaamaa qorqorroo muluu bilookeettiidha. Mana baay'ee bareedaadha. Ulaagaa hunda xumuratee kan ijaaramee jiru mana ajaa'ibaati. Gatiilleen gatii bareedaadha. Keessa seenee yoo isinitti argisiisu akkana jira keessi isaa. Kuni saalooniidha. Saalonii xiqqaadha. Asiinillee saalonii guddatu jira. Kun akkuma isin argaa jirtanii asiin kiloodariidha. Asiin gubbaa bahee yoo isinitti argisiisu kutaan hirribaa abbaa manaatiif haadha manaa gubbaa irra jira. Kan shaaworii guddaa gandaa ofirraa qabu. Akkasuma kilaasiin keessummaa innis addatti shaaworii gandaa qaba. Shaaworii 2 alaa wajjin shaaworii 3 kan qabu. Kun asiin isinitti argisiisa. Asiin shaaworiin ka gandaa kun ka shintibeetii illee qaba. Akkuma isin argaa jirtan kun ka jaarsaaf jaartiiti. Gamoo gubbaadha. Kun kutaalee kutaa hirribaati. Haadha manaatiif abbaa manaa akkana jira. Guddaadha baay'ee isa. Gabbu'ee lafatti illee isinitti argisiisa. Lafallee hin jira kutaan hirribaa. Kan ijoollee illee hin jira. As kun kiloodariidha. Asiin kichinii yoo bakka maashina uffatamee jiru. Asiin ammoo bakki kun hin dukkanaa ifaan hin jiru. Kutaa sarraatanyaati ani hojjattuu manaa jechuudha. Asiin kutaa keessummaa illee adda jira. Asiin shaaworii gandaati. Asiin kichin kaabileetiidha. Akkana jira. Mana ajaa'ibaati. Mana baay'ee bareedaadha. Gatiilleen gatii baay'ee bareedaa gatii gamootiin miti. Kun akkana jira. Gamoo ofirraa qaba. Miliyoona 8 jedhan nama dafee dhiyaateef dirdaaroo qaba. Dafaa kottaa carraa kana fayyadama.